Ay, namatti tola. Osoo maastikaa ta'ee jechuu keeti. Nangalee bar. Uyyee? Kitaabicha kana dubbistee finnee ani kanan jedhu suuraa baay'ee qabaayi. Qabaachuullee qaba. Black and whiteidha malee. Jireenyi biyya kanaas akkasuma black and whiteidha. Akkamitti? Maarree jireenyi biyya kana keessatti bar white and blackidha. Kan nama dhibu immoo kan kee dimimmisaadha uyyee. जाना कह रहा है दिल जाना हमसे आके मिल जाना Oh, Kami. Eessa jirta? Gabbiinan jira. Akkana dabsiifne kaa. Ijoolleen gabbiinaan teessu. Kai furtu magaalaa kiyyarra. Maal kun? Kunoo gammadi. Gaashee sinjeera kana. Konkolaataadha jedhanii amananii paartishiniitti baasaa jiru. Gaasheen poorto magaalaadha jedhanii. Gaashee gabbiinan asinii. Kun as ta'e. Konkolaataa kiyyaan sirra deemee si macalaasa. Maal jedhama konkolaachisaa biraan hin galu jedheeni. Hello. Sii taali. Maal hojjechaa jirta? Konkolaataa motora hin qabne deemaa jirta? Hello. Kanaaf hin dhuftu jechuudha. Gaashee konkolaataan kun baguma motora hin qabaatin. Motora illee yoo dhabde akka gaangee irra taa'ee sirra guruuf. Kai teessoo kiyyarra. Maali? Teessoo jettanii. Teessoo. Keessa numa sii bar. Kottaa irra gulufaa. Hello taali. Maali ati cuftuu immoo? Afaan kee haa cufamu. Garuu immoo isaan jiraachaa jirta waan nama dhibu. Baguma afaan koo hin cufamin. Waa biraa banaa maalan qabaa miti. Dhageessaa maalumaafuu Mana beellamee si eegaa jira. Yoo dandeesse. Lafii kottu. Irbaataaf moo laaqanaaf? Muumee abbaa gara. Irbaatan. Giiftii kiyya. Ani qamisii irbaatatiire. Akkanatti immoo narratti hin qoostu taali. Mindaadhuma kee irraa mura. Uyyee harri guyyaa meeqa? Maal jettee? Bishaan susitti mul'ata? Ka'imee fuula dhiqadhu durayyuu raftee jirta yoo kan dammaqtu ta'e. Lakkii ganamanni qadhe meerri kiyya kitaabarra ta'e tanan siyaasa ofsiisuu dhiise malee. Harri guyyaa meeqaa si jechaa jirta? Akka keenyaatti moo akka faranjootaatti? Akka indiitti. Maaliif? Taalibaan irraa mindaa muru. Inni garuu maaliif akka warra indiitti bulaanu rakkisaa? Afachuu dhaqeen gaafadhee dhufaa. Taali akka hindootatti guyyaa meeqaarra? Guyyee dhiisime. Taalibaan irra ofitti taaree jira. Guyyaa hindootaa miti lakkoofsa sa'aatii isaatu hin beeku. Hayi simbootu dhimma hojiidha gaafadhu naan jetteeti. Dhimma hojii? Maaliin dhimma hojii? Waraabbii qabdi moo kaastii godhaniiti? Dhiisina nu bachiisin. Injuu elaa dhaqiitii mana viidiyoo sanyii deemiti achitti maxxanfameetoo jira. Har'a guyyaan akka indiitti Paagumee 9. Tole. Kuma akka hindootatti guyyaan irraa 9. Maal kun afuuftu? Gaashee kirishiinaan aduutu. Har'a guyyaan akka hindootatti 9 sana guyyaa kirishiinati. Namaste biraavoo Taalibaan. Nama sadaffaa. Hello. Akka indiitti har'a guyyaan 9 siin jedhee bara. Har'a bilbilee guyyaa si gaafadheen ture moo? Maarre? Very sorry taali. Xinnoo ishee jaanaaree jiruu fi confused ta'een jira. Maal jettee? Ay, homa. Amma maalumaafuu Abbaa dhimmaa beellamee wanta hin jiruu fi si barbaaduuti gara biirootti kottu. Maal barbaadaniiti? Chiikii barbaadaniiti moo?
Maal taateeti? Al tokko illee ajandaa chiikii irraa beemanidha. Ani irraa ba'eessan Deema. Okay. Chiikii ofii keef hin feene harkarraa qabda jechuudha. ani akkas hin jenne heewaanin wal dhabsiisin. Maalumaafuu mee dhimmichi yakkaa wal qabata. Yaada. Maal jedhan immoo maal balleessa jedhan nagalchuuf akka hin taane. Dhugaa jettaa? Amma baajetan jirre kanaan si'iin maaltu sii dheessi soorataali? Ahaa edaani baajeta keenya qofansee baajeta mootummaas hin beektayi. Ati miidiyaa irra gatii fagaattee jirtuu fi paarlamaa irratti waa'een baajetaa akka cufamee dhageeni. Isallee dhugaadha. Sooshaal miidiyaan baay'ee yeroo dhibbise. Waan jiruuf miidiyaa biyya keessaa irraa fagaadheen jira agarte. Kanaafuu baay'ee namatti tola. Baajata Taalibaaniif ta'u hin jiru jedhanii paarlaamaa irratti dubbataniire. Yaa hamilee kee ana namana baajani siif ta'u kan jirre kana nu hubachiise. Diinni koo eenyu akka ta'e nan beekaa bar. Garuu yeroon isaa ammaa miti jedheen kanan callise. By the way. Baay'ee kee irratti gara dhimmichaatti yoo galle wayyu. Abbaan dhimmichaa qaqqabee jira. Farsoo naqiif. Farsoo ani farsoon jaaladha. Namaste baabujii. Maal wayya biyya kanarratti ajajaan dhabameera. Atis moo? Of course. You'll see. Shuu is oolmaa dubartoota biyya keenyaati. Simboo koo ani sii du'u. Ajandaa baasitii oolmaa fi bultii dubartoota biyya keenyaa kan jedhu galchi. You'll see. Hamma ati beektu Jaalan bareeches beeka. Jechuun akkaataa akkana jirtu. parsantii 10% amaneen jira. Isa mootu meerameera. Isa sirrii keessanii waan barbaachisus waan nu barbaachisus kan nu beeku isin hibana. Abshir waa tokko yaadin. Gola mana kiyyaattan siidaa hojjisiisa. Siif dhaama. Giri deemen. Golli keessan adda babayii qaba jechuudha. Simbo gidduu kana immoo sirrii kee miti. Golaan qabnu adda baabayii qabna. Afachu chaappaa waajjira keenyaan deeggareen gola mana keessanii adda babayiidhaaf barbaadu jedheen gaashatti xalayaa isinii barreesse. Siidaatti waaqessanii kutaa ciisa isaanitti fannisuu barra. Abshir yaadin kutaa ciisa kootin sii fannisa. Seriously? As balbala kanaaf hooteessitti kan akkasitti na haasofsiisaa ture. Taali narratti lakkaa bar. As deemaan turre mee bar. Eessan deema asuman ture. Simbo asuma ture bar. Ani nama biraa waliin waan haasoftu natti fakkaate malee. Ishuma waliin haasaa turte? What? Maal? Sile maal taate? Gaashe maal taatannaan jedhu kanas taa'ee na gugsaa oolurra. Har'a immoo balbala kana dura taa'eetii miti. Bilbila isaa kana hunda na taasaa kan ture. Sila sa'a jedhamu akka afuufaa akka turte. Atuu maaltu si bilbilchiise? Asiifaasitti bilbiltaa? Ida yeroo kana hunda afuuftuu wayi isii wajjin dhiyeedha. Afuuftuu wayi. Gaashee kuni dhimma keenya keessatti nuyyuu hin hiikna rakkoon qabu. Elaa gaama gaasheen dhimma kanarratti waan ittiin jidduu galan gaafa dhaban asiif asitti bilbilaan kanaasaan quufaniiti jedhanii mana kiraasinitti dabalu. Egaa danda'a. Eeyyaa dhugaa keetu wanta kana hubachiisuu qabne. Afachu injiinarrii sadaqee. Injiinarii dura guyyaan akka hindi itti meeqa akka ta'e gaafadhu jedhee ergeen ture. Akka natti fakkaatutti miilaan kutuun oolu. Olmoos yoona Suudaan hin ga'u jettaniiti. Garuu rakkoon qabu rakkicha ni furra. Ati immoo taali rakkoo kanuu musi furmaatas kan barbaadu siidha. Mee maal taa'oo teessee isaan haasofsiistee jiraata? Uyyee! Uyyeela! Jireenya koo baay'ee ulfaataa kan godhu fuulaa fi sagaleen tala kanaan sanaan yookaatti feestuu feesii teenyee yeroo haasofnu. Namaste baabujii!
Egaa Salmaanumaan ta'e kan Salmaan immoo salphaadha bar. Elaa bilbila yeroo haasofnu xiqqooshii waan lakkaa'uuf dhukkubni kiyyasi natti hir'ata jedheen. Taali afaj bilbilaan hawaasaanii dhibee namarraa hir'isaa? Namarraa hir'isa salphaa hir'isa sana paakeejiidhaan gaafa haasoftu sirriitti hir'isa. Kanaafuu bilbilaan yoo na dhukkube isiniin haasofsiisa. Ooyyee. Dhiisatti bilbilaan nu haasofsiistee hin dandeessu. Wanti kun sitti haafu siin. Ati akka Taalii miti. Simboo yoo na dhukkube qofa dabar. Agarte karoora kee bara kanaa keessatti na dhukkuba kan jettu barreessite jechuudha. Lakki kun tasumaa ta'uu hin qabu. Tarii nan fayyadee karoorsatti ta'a. Elaa afaan hindi kun gara afaan oromootti yoo jijjiiramu fayyaa taateen beektuu jechuushi. Simboon afaan hindi hin beeku. Maaliif waan hin dubbatamiin hiiku maleettee faajjaa? Jechuun aangoo wayyoon argadhe jedheeni ka. Aangoodhaan dura barleenjii barbaachisa. Akkas ture garuu haala qabatamaa jiruun Kooriyaa akkanan argine Kooriyaan waqtii qonnaati. Chaayinaa immoo akkanan argine isaanii waa'ee karaa malee waa'ee dubbiin beekani. Chaayinaan neetworkii sin diriirsa. Deebiit immoo riqicha sin hojjeta bar. Kan biraa immoo dubartoota biyya keenyaas fuudhanii laayifiin isaanii baay'ee jijjiiramee jira. Sirrii keessan lamaan keessaniyyuu rakkoo mataa keessaniirraa kaataniiti waan dubbattan. Garuu yeroo ammaa kana chaayinoonni baay'inaan as waan jiraniif chaayinaa deemuun nun barbaachisu. Ati garuu maaliif deemuu barbaadde? Uyyee ija isaanii dhiphate sana waan bal'isu qorannoo wayii argadheetani. Kanaaf isan beeksisuu deema. Wanna sana waan bal'atu sitti fakkaate isaan bara ija isaanii sammuu isaaniif ergisanii. Maal immoo chaayinaadhaan sodaadha jette? Moo kondomneemii isaanii galmoofteti? It is big mistake. Kun odeeffannoo dogongoraati. Abdeessi taasisu samoona kana chuwaangi walii bilbilaa jira. Gaashi mana kiraa hir'isaa fi mucaan samoonaa sun telegiraamidhaan haayinaan maal jedhuun? Haayisiin jedhe telegiraamiin fayyadamtanii jedhe. Bichiidha siin jedhe malee. Hayyee galatooma gaafa isiin waliigaltan nan dhufa. Bye bye guys.